dubartiin takka parsantii dhibba keessaa parsantiin 75 jireenya isii keessatti infekshinii qaama saalaatiin ni hubamti jedha qorannoon tokko. Infekshinii qaama saalaa kana maaltu nutti fiduu danda'a? Miidhaa akkamii nurra geessuu danda'a? Furmaanni isaa hoo maalii ka jedhu arra isiniif himuu barbaada inshallah. Hamma dhumaan afaan turaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu. Mallattoolee isaa tokko isiniif hima jalqaba irratti. Tokkoffaa irratti qaama saalaa kana si hooqsisaa hooqisi godha. Akkasuma dhangala'aa garagaraatu keessaa baha. Fakkeenyaa fi dhangala'aa akka yoogartii jiru, wanta adii akka yoogartii jiru ka dhangala'aa akka sooftii xixiqqaa bishaan keessatti addaan ciccitee sana yoo cicciteellee walitti mammaramee xixiqqaan kunillee nama keessaa bahuu danda'a. Akkasuma yoo namarra ture fincaan illee amma dafee fincaan nama qaqqabuutu dhufa. Akkasuma ammallee sirra ture yoo jedhe fincaan saniyyuu si qabachuu si dhogguu faa danda'a. Akkati fincaan san qabachuu hin dandeenye si godha. Xibxib jedhee amma sirraa bahuu danda'a. Wanta si hooqsisuuf si nyaatuuf yoo ati hooqxee jetteellee bakki qaama saalaa sun si diddiimataa. Akkasuma wanta akka shifii garagaraalleen qaama saalaa sanirratti si bahuu danda'a. Mallattooleen isaa gariin isaa kana fakkaata. Mallattooleen isaa kana yoo fakkaate infekshinii makanayyuu maaltu nutti fiduu danda'a ka jedhu waan tokko isiniif hima. Qaamni saalaa kenna qaama bakka dhokataa jiru waan ta'eef fakkeenyaa fi qilleensa dhabuudhaanii dafuudhaanii achitti oowwinna adda addaa uumaa. Oowwinna adda addaa sun ammoo xurii baakteeriyaa garagaraa dhalaa. Baakteeriyaan sun ammoo akka infekshinii nutti uumamu taasisa. Lammaffaa irratti irra guddaan tokko akka xurii marsaa laguuti. Xuriin marsaa laguu yeroo nutti dhufu fakkeenyaaf ammasii moodeesii kana yoo ka dafnee hin jijjiiranne ta'ee namni gariin faa amma moodeesii kana yeroo hidhatu tokko ganama hidhatee haga galgala lafti halkanaa hirriba gahutti iyyuu tokkocha saniin deemaa oolaa yookaan ammoo kasaniin iyyuu rafee oolee bulee borumtaa faa jijjiiratu faatu jira. Yoo amma ofirraa jijjiirree qaama keenya dhiqnee kiliinii hin goone xuriin sun achitti walitti qabame karaa malaafaadhaan baakteeriyaa garagaraa nutti uumuu danda'a. Sadaffaa irratti yeroo saamunaadhaan qaama keenya dhiqannu haga qaama saalaa keenyatti illee saamunaa fayyadamuu yookaan ammoo saamunaan nu qaama fayyadamnu gara qaama keenyaallee gadi nu tuquudha. Wanta akkanaa kunilleen akka infekshiniin qaama saalaa nurratti uumamu taasisa. Afuraffaa irratti ammoo kun beekamaadha. Dubartii parsantii hedduu hin qunnamaa anallee yeroo hedduu na qunnamee jira. Yeroo ulfaatii dubartii yeroo ulfaa infekshinii kanaan akka malee miidhamti. Hormooniin isii jijjiiramuu irraa ka'e ulfa sanarraa ka'e infekshinii kanaanillee saaxilamuu dandeetti. Waan qaanyii miti jechuun dubartiin yoo dhoyfatte malee waan akkanaa kana nu heddumminaan hin dhokfanna gadi baanee hin dubbannu malee dubartiin harki irra caalu waan akkanaa kanaan hin miidhamti. Garuu yoo ofirratti beeytee furmaatan arganne gara sadarkaa guddaarraallee geessuu danda'a waan ta'eef ofirratti hin dhiisina. Maaliif seetan ani mudannoo wahii qaba as dura turee jira. Umriin kiyya yeroo sanitti gara waggaa 16-17 kanaan hanqatu hin baradha ganaa barattuudha. Infekshiniin qaama saalaa kun naqabee hin sodaadhee nama tokkotti hin dubbanne qaamni kiyya anuma hooqsisaa an irraa hin beeku wanta akkanaa kana jechuun infekshiniin qaama saalaa hin jira wanni jedhamuyyuu waan jiru natti hin fakkaatu hin beeku. Paantii fufurdaa kana godhadhee qilleensa hin kennineef natti fakkaata. Sanarraa natti dhufe natti fakkaata yoo nama taa'ee wanta gaafasii yaadadhu. Anuma hooqsisaa in hooqadhaa anuma hooqsisaa narra tutturee jennaan fincaan amma na dhufuu jalqabe. Fincaanuma sun iyyuu qabatu haga dadhabuu takka gahe ture deemee fincaan sun iyyuu dhiiga makatee dhiiga wajjin gadi bahe sadarkaa sanarra nageessu ture. Sodaadhee wanta wallaalee bakka dhiigaa kana inni dhufee jennaan bakka wanti kun waan guddaa waan siriyeesii jedhee intala takkaatu jira. Fira fagooti fira akkasii walitti dhiyaannullee miti fira fagooti garuu isii yeroo sanitti xiqqoon nama guddaadhaan irra heerumtee jirti. Bultiillee qabdi mana isii keessa jirti. Itti dhaqee akka kiyyatti ani faamilii kiyyayyuu dhoysee waan dhokfamuu dubbatu sodaadhee namarra jiru gaafatanii mitiire suutatti jedhee deeme wanta akkanaa kanatu na qunnamaa jira. Qaami saalaa kiyya na hooqsisaa fincaanillee qabatuudhaaf na dhibaa jira. Wanti akkanaa kun maali? Osoo hospitaala na wajjin deemtee na wajjin laalamtee akkamsitti fakkaata jedhee deemee ana akka kiyyatti mari'achiise. Isiin maal naan jettee akkanatti na laalte qaamatu si hooqsisaa? Fincaan qabatu dadhabde sirraa bahaa naan jette jedhe yeroo an akkas jedhu saniyyuu sammuun isii kara biraa deemee jira. Isiin kara biraan na fudhattee jirti.
ولا لا فيو ديمي تقوان مرة جرتي اسمتنا الربيكة جري ديمي غافت دي مال قبامي يو نغر غارتي حقا غر برات دفتي حقا غر شريت نفرطو isi wan nisi yaade wanta wan brada dalage sanarran qaamni kiyya na hoksise na nyaata jirutti fakkaate sanumayyu yo ta'eme man rakko qaba yo yero sanii fi fayyaadha wanti kun ani itti dhufe itti himadhe yo deemte na gargaarte man rakko qaba akkanatti na laalte ijuma isiille akkana goote akka tokko jette afaan kan akka tokko mimicceerte anin beeku waan akkasiiti meedee hospitaala san dhaqee of laallaan jette amma natti fakkaata wallahi na aasite maaltutti himinaan jedheyyu mi'aniyyu hospitaala gara hin beeka akka waan isin doktora taatee na yaalsiftu maaliif idee na wajjin deemtaa jedhee ani si gaafadha ofin jedhan ammoo dhiiga ofirratti arginaan jechuun fincaan kiyya dhiiga makatee gadi baanaan ka'ani sodaadhee itti dhaqe na wajjin illee hin deemne natti sesseeqattee akka tokko ija babbaddu wayiitiin na laaltee ofirraa biraa deeme kophaa kiyya mana yaalaa deeme of yaalchise doktorii weeroo anitti himeyyuu yoo suuyyuu beeyteyyoo kun komaniidha rakkoo hin qabu wanta akkanaa kun wama jiru waan rakkoo qabuu miti waan qaanii qabuu miti jettee qoricha naaf katabde anatu yeroo sanitti waan hin beeyneef waan guddatti fudhate malee waan guddaayyuu miti qoricha naa kennitee faarmaasiidhaa bitadhee galee fudhadhee guyyaa tokko lama osoo hin gahin iyyuu wanti sun gadi na dhiiseef fayyee deebi'ee ammallee gaafa heerumee ilmoo godhadhee yeroo ulfaanatti deddeebi'ee akka malee na rakkise kana jechuun kiyya wanta akkanaa kun yoo isinitti dhufe wanti qaama saalaa kana yoo isinitti dhufe rakkoo kamiyyuu ta'e amma dubartiin rakkina qaama saalaa kana hedduu qabdi qilleensi qaama saalaa nama seenuun jira qaami saalaa nama jalaa bal'atu jira xuriin qaama saalaa keessaa nama gadi bahuu dhabuun faammaluu jira fooliin badaan nama bahuu mala waan hedduutu qaama saalaa kana keessaa nama argama wanti qaama saalaatiin dhufe saalii fixate akkuma jedhamu fayyaan faaya fayyaan saalfii hin qabdu wanta akkanaa kun yoo isin qunnamu ta'e daftanii himattanii furmaata argatuutu bareeda mudannoo kiyya soosini himuu yaadallee dheeresse kara tooppikii biraallee tare infekshiniin qaama saalaa kun yoo nu qunname akkamitti yaalamuu dandeenyaadha ka jedhu tokko yoo akka kiyya ka as dura mudannoo kiyya irratti isiniif hime fincaan dhiigallee makatee gadi ba'u ta'e ka sadarkaa hamaarra achi deemaa jiru ta'e mana yaalaa deemtanii yaalamuu qabdanii of laaluu qabdanii doktorri isin laaleeti furmaata bareedaa isinii kennuu danda'a garuu mana keessatti yoo immoo sadarkaa saniyyuu hin gahin sadarkuma xixiqqaa ta'e mana keessatti yaalamuudhaaf wanti isin gargaaru keessaa tokko bishaan oowwaadha bishaan oowwaa yeroo isiniin jedhu immoo bishaan danfaa miti bishaan qorraa hin tahin kan oowwaallee akka malee nama gubu hin tahin bishaan xiqqoo oowwaadha soogiddaan walitti maktanii soogiddi sunillee fangasii garagaraa baakteeriyaa qaama keenya irratti wal hore hin ajjeesa waan ta'eef bishaan oowwan isin gargaara irra taa'aa sa'aanitti buusaatii aga daqiiqaa 10 irraa aga daqiiqaa 15 takka irra taa'aadha akkasitti bishaan sanarra teettanii yeroo achi kaatan qibaatii kokonaatii yoo dibattan qaama keessan kasaalaa san qibaatii orgaanikiidha orgaanikiin sun ammoo kama garatti gadi nyaannu waan ta'eef wama takka miidhaa hin qabu kuno qibaatii orgaanikii kana orgaanikii akkanaa kana yoo dibattan qaama keessanitti fuutanii akkuma dhadhaa dibattanii jettanii orgaanikii kana qaama keessanitti akkanatti dibdanii halkan dibattanii bultanii ganama ofirraa dhiqxanii orgaanikiidha qibaatiin kun nyaataafillee ooluu danda'a waan ta'eef wanta akka qaama wanta akka nama hin godhu wanta inni miidhaa namarra geessu hin jiru kokonaatiilleen antioksidantiidha baakteeriyaa garagaraa ajjeesaa nama gargaara waan ta'eef qaama saalaa keessan dibattaniiti wajjin raftanii ganama kaatanii ofirraa dhiqxan tokko qoricha akkanaati qorichi kun amma anti itching relief jedha nyaata nama hooksisu kan nama hooksisuuf nama gargaara kana qofaa miti maqaa hedduutu jira fakkii isaa takka takkaan sirratti barbaade isin galcha online irraallee orderii godhatu dandeettanii faarmaasii garaagaraallee dhayxanii yeast infection yookaan ammoo anti itching relief jettanii kireemii garaagaraa akkanaa barbaadanii bitatu dandeettanii kana qofaa miti kiniinii illee ni jira kiniinii garatti gadi fudhatanii baakteeriyaa kana namarraa ajjeesu kiniinii ammoo yeroo hedduu doktoratu namaa katabaa waan garatti gadi fudhatan kana ka qoricha ta'anillee agasmaran amanu faarmaasirraa yookaan ammoo online irraa deemaa bitadhaa isiniin jedhu san doktoratu isiniif katabuu qaba wanti gubbaarra diddibatamu kun rakkoo hin qabu garuu wanti garatti gadi seenu wanta ka qorichaa kun yooma doktorri namaaf katabe bareeda ajaja doktoraatiin ala akkanumaan bitatanii itti fayyadamuu waan hin taaneefi kana fakkaata inshallah viidiyoo kana yoo jaallattan like share subscribe gochuu hin dagatina yaadallee yoo qabaattan komentii jalatti naaf kennaa isiniin jedha aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh